Irreechi hora Amboo yookaan hora Ayatuu magaalaa Amboo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2015 kabajame. Irreecha hora Amboo kana irratti hirmaachuudhaaf jiraattotni magaalaa Amboo fi keessummootni iddoowwan garaa garaa irraa dhufan akka kanatti dhiichisaati kan gara hora Ambootti qajeelan. Abbaan Gadaa Tuulamaaf barreessaan gumee abbootii gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa akkasumas abbootiin gadaa kanneen biroo haala kanaan irreecha hora Amboo eebbaan saaqanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti abbaa gadaa ta'uu kan dubbatan Ijjiguu Guutaa sababa itti irreechi hora Amboo jaarraa tokkoof walakkaatiif addaan citee ture jedhan akkasitti ibsanii jiru. Yeroo durii kabajamee tureyyuu horri kun Liibanii kan jedhan iddoon Liibanii Kuttaayeen kan Liibanii Ammayyaan kan Liibanii Walisoon kan Liibantu qabatee jiraayu Liiban Maccaati qabatee otoo jiruu bantaa alangaa kan jedhamu ura hobaafatee horii irratti kuma gatee kuma yeroo sadii gatee horan kuma irratti gate korma ittan qala jedhee korma dhufee itti qale bantaa alangaa kan jedhamu. Yeroon sun yeroo Minilikiin dura jaarraa tokkoof walakkaa olitti hora kanatti irreeffatamaa tureeyyuu itti qajeelfamaa tureeyyuu itti irreeffatamaa tureeyyuu erga Miniliki dhufee sirni Minilikii fi sirni Haile Sillaasee idda qabatee aadaa Oromtichaa dhiibanii achi kaasanii waa'een duudhaa Oromoo kaafamee Amboo Xabal jedhamee gara Xabalaatti markaa naanneffamee markaa qabatanii achi markaa naanneffame malee jaarraa tokko walakkaa oliidha erga naannoodhuma Finfinneen gadhiifamuu irratti gadhiifame harri Amboos. Dargiinis immoo mirga kana nu kabanye dhoksaadhumaan dhiibbaadhumaan humnumaan wal sirna gadaayyuu deemsifannee jirra turre malee sirna kabachiifachuu kana nu kabachiisu nu fudhannee akkuma abbaa irreenutti ta'eetu mirga aadaa jiru nu kabanye. Dargiinis maddeeshii yaadi gidda dhufee keessatti aadaa keenya deeffachuu jalqabnee isaanuu muluttuu yaadigii keessa nu kabajamneeyyuu amma immoo erga yeroo boodanaa irratti immoo nuuf kabajame. Irreechi hora Amboo jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata jettu gara fuulduraaf? Gara fuulduraatti deebi'ee kabajamuun isaa tokkoffaan sirna aadaa sirna gadaa keenya wal qabatee Oromoon gara fuulduraattis ta'ee isa darbettis ta'ee Oromoon itti wal arguun Oromoon Oromummaa isaa wal beekuu baalixaaf kaabaaf kibbaan Oromoon walitti dhufee sirriidhaaf waan wal beekuuf aadaa bades deebisuudhaaf aadaa bade dagaagsuudhaaf aadaa bade guddisuuf dhalataa keenya gara fuulduraatti jiru xixiqqaa jiru immoo aadaa kana barsiifannee aadaan kun bal'inaan guddinaan sirriitti gara fuulduraatti mallattoo Oromoo ta'ee nuuf tokkummaan keenya nuuf jabaate Oromoon ittiin cimee biyya alaattis biyya keessaattis nuuf galmaa'ee seeraan beekamtii guddaa nuuf godhatuuf kanaaf barbaannee jirra. Sirna irreechaa kana irratti namoota argaman keessaa ka dubbisne waan jedhan qabu. Kuni waan guddaadha. Waggaa 100 dura kan waan dhimmi kun kan dhaabate amma sochii Oromoon biyya isaa bulchuudhaaf sosocho'een qeerroon Amboo sosocho'een kuni bu'aa guddaadha kan argame. Inni guddaan nuti bu'aan keenya inni guddaan tokko kana. Kanaaf Oromoon abbaa biyyaati. Horri kun immoo hora horiin itti dhugee kan waa guddaa itti argamedha. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuus waa'ee irreechaa hora Amboo yommuu dubbatan. In qorannaarra darbee misoomsina. Bakki amma argitu kun Oromoo Maccaatiif akkan silasii kaase bakka seenaa addaa qabudha. Bakka kana bara kana irreechatti jalqabne malee misoomsine.